Washington DC adoleessa digdamilama barakumalamaaf kudhajaa boordii hojii raawwachiiftuu fandii maallaqni addunyaam Itoophiyaaf kan ta'u maallaqni SDR biliyoona 2.5 shanshanjaa yookaan kootaa keessam dhibbentaa 850 yookaan gara doolaara biliyoona 3.4 dinagdee gooroo raawwii ajandaa haaromsa dinagdee biyya keessaa deeggaruuf tajaajila liqii dheereffame waggaa afuriif kennu yookaan ECF jedhamu raggaasiseera. Kanaanis tokko murteen boordii hojii raawwachiiftuu kun Itoophiyaan fedhii madaallii kaffaltii shakka guutuufis ni dandeessisa. SDR miliyoona 766.75 yookaan naannoo doolaara Ameerikaa biliyoona 1 kan ta'u yoo ta'u kunis baajata isaa kan gargaaruufim kan deeggaruuta. Maallaqni hatattamaan gadhiifamuuf ni argama. Sagantaan dinagdee mootummaan tajaajila liqii waggaa afuriif dheereffamuun kan deeggaramu damee dhuunfaaf paakeejii maammataa kallattii hedduu qabu sochii kan kakaasuufi guddina guddaa fi hundaammatee fidum hanga danda'ametti damee dinagdee banuuf kaayyeeffateera. Fooyyeensi dinagdee taasifame kun maatii yookaan miseensota saaxilamootaan irratti fooyyeensi dhiibbaa haaromsi mootummaa laaffachuuf toora nageenya hawaasummaa cimsuun sagantaan kun barbaachisaa akka ta'es ibsameera. Imaammattoonni ijoo kanneen akka tokko kan alaa madaallii dhaboo furuu fi hanqina sharafaalaa salphisuuf gara safartuu sharafaalaa gabaarratti hundaa'etti ce'uun lama. Bu'uura imaammataa maallaqa ammayyeessuun qaala'insa jireenyaa ittisuun sadi. Qabeenya maallaqa biyya keessaa walitti qabu baasii mootummaa dursa kennuuf bahum afur. Yeroo yeroon liqaarra deebiin gurmaa'u liqeessitoota biyya alaa waliin waliigalteewwan hojiirra oolchuudhaan itti fufiinsa liqaa deebisuun akkasumas shanaffaarratti immoo maakiroo faayinaansii murteessaa saaxilee hir'isuuf haala faayinaansii dhaabbilee mootummaa cimsuus ilaallata. Sagantaan kun dhiyeessii maallaqa dabalataa michooma misoomaarraa akkasumas liqaa itti fufee jiru ni saffisa. Gurmaa'insi haaraan milkaa'inaan akka xumuruuf bu'uura uumuuf ni gargaara jedhameet eegama.